Tiyaatirri keenya tiyaatirri jalqabaa tiyaatira Dungoo Bilisummaati. Tiyaatirri lammaffaan Calcallii Citeedha. Tiyaatirri sadaffaan Addunyaa Sobaati. Tiyaatirri afuraffaan Kaleessumtii Kooti. Tiyaatirri shanaffaan immoo Ganame. Tiyaatiroota kunniin yeroo argisiisnu tokko haala jireenya hawaasummaa irratti kan xiyyeeffate, siyaasa kan of keessaa qabu, falaasama kan of keessaa qabu, namoota baay'ee hirmaachisuu kan danda'udha baay'inaan. Ganame irratti seenaa Bakaree Godaanaa gaafa hojjennu waggaa 150 duubatti deebine kostiimii yeroo sana ture isteejii irratti qarshii guddaan itti baasnee ijaarre haala sanatti kan isteejii guutuu irratti kan hojjennu. Waan qabatamaa mana afuriin taanan mana afuriin bal'isnee ijaarre keessa seentee balbala cufattee seentee akkasumatti hojjenna. Kan immoo Xilaahun Guugsaa ragaa nu weera. Seenaa aartii biyya kanaa kana keessatti siinerii jalqaba arguu kootti jedhee ragaa nu weera.